Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imala gara Harareetti taasisaniin gaara Kunduudoo daawwachuudhaan fardeen achirra jiru haala inni keessa jiru daawwataniiti jiran. Bultoota biyya Itoophiyaa keessaa kan yeroo jalqabaaf fardeen gaara Kunduudoo daawwate Dr. Abiy Ahmed Ali qofaa jedhan hayyoonni waan kana beekan. Dr. Abiy Ahmed Ali guyyaa har'aan tanaa Harar dabalate gaara Kunduudoo daawwataniiti jiru. Haile Sillaaseen dhalootaan naannoo kana ta'ullee bakka fardi addunyaa irraa adda ta'ee jiru kana dhufuu hin dhageenye jedhan haga ammaatti. Fardeen kun seenaa siyaasaa biyya sanii keessatti bakka guddaa qabaachuu isaa abbootii teenyarraa dhagayaa guddanneem gaarri Kunduudoo gana as booda misoomuuf jechuudhaan abdii qaban ka ibsatan hayyoonni hedduutu jiran. Eeyyeen muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali magaalaa Harar daawwachuu madditiin gaara Kunduudoo daawwachuun isaanii galatoomii isaan jechisiisan. Galatoomaa jennaan gaarri Kunduudoo iddoo baha Oromiyaa keessaa hawwata turiizimii tahuu fi iddoo misoomsanis biyya kana guddisuu danda'u keessaa tokko waan ta'eef gaara Kunduudoo akka misoomu mootummaan akka misoomsu abdii irraa qabnam erga daawwatanii gaarri Kunduudoo misoome jechuun ni dandeenyam. Eeyyeen gaarri Kunduudoo misoomuun biyya keenyaaf baha Oromiyaatiif bu'aa guddaa qaba waan ta'eef asumaan galatoomaa kan jennuun ta'am. Keessumattuu muummeen ministeera Itoophiyaa misooma gara bahaa kanarratti akka xiyyeeffatuuf namoonni baay'een gaafachaatiin jiru. Kana malees hara Haramaayaa irratti muummeen ministeera Itoophiyaadhaa akka hojjetanii fi akka misoomsan paarkiiwwan bashannanaa hedduu akkuma ijaaranii turan biyya kanaaf baha Oromiyaa keessatti iddoon bashannanaa paarkiin bareedaa waan hin jirreef paarkiileen akkasii akka baha Oromiyaatti ijaaramuuf namoonni hedduun gaafachaatiin jiru. Gaaffiileen kun hundi imala isaanii gara baha Oromiyaatti taasisan kanaan ni furama jennee kan abdannu taham. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna.